nufte umusena gafi sirra qaba nagaafadhu kara YouTube kan keetitiin baxamna maana ninjataanamma interview ta'un nufe game tabachuun nufe male ababa afrna kenna isuma gafi gaafannani gaafadhu gafi gababa rakkoon Okay, ama shamarra yeroo tokko Madam Saraa situ beeka ijoollee keenya siin. Suudaan akkuma nama tokko Suudaan dhattee ammaa manatti agarsiisaa jennaan ammaa manatti agarsiisan. Itti agarsiifnaa yeroo ammaa sana kaatee gadi baatu immoo killee wayitu kaartonaani killa fiitii ammaamichaa jira. Killeen sun immoo afaan Suudaanii Arabiitiin Bayt jedhamti. Isin immoo afaan Arabiin beekamu ammaree dhufte amma galtee amma seenaa jirti. Enna amma baate killee sana fidii kottu jette Arabaan afaan Arabiitiin jib Bayt fookal kartuun jetteen. Isin immoo amma keessa dhaabattee iyya kuttee gadhiiftee Ikamnus Yesus maaluma isin galche yaa ummata ollaa biiruutti. Akkas jette yaa turte. Akkas jette iyya kuttee gadhiiftee biyya birmachiiftee jechuudha keessa nutti maa jechuu barbaadetanii taali ennaa jedhame fa'aa taa'i jedhame seetee ijoolleen isa balaataa miiccitu bishaan keessa gadteessi tokko ijoolleen keenya shamarran. Taali jennaan taa'i jedhame seetee balaataa keessa gadteessi bishaan irra. Dhugaadha. Isin qabdan jechuudha mudannoo. Ani leemoniin fi loomiin tokko taanaanii waan sanarratti jibi siinii ajennaan bakka akkuma leemonii sana siiniyaa isa jedhan siiniyaa fi jennaan ani siinii akkuma leemoniitti seetan naqee siinii itti fidanii achumaan bakka natti kolfitee mucaa sabiyyi mana keessaa qabdu naqeetti argisiisan saafaa natti fidde kanuma qofa yaadaddaaniin. Kan biraayin qaanfattanii iyyeen laatanii kan koon isinitti maa gurra keessan gidee tokko akkana godhaa. Godhadhaa. Godhadhaa. Gaafa biyya Saawudii kana dhufurraa qabeenya. An biyya Arabaadhaa dhugaa dubbachuuf giseen deemu maatiidha wajjinan ture kanaafuu badaan rakkanne an akka nama biraa kana rakkanne haadha kan koo biran ture waggaa dheeraadhaaf. Yeroo nani biyya Yamanii dhufu dhaggeeffadhaa gurra keessa na xawwattaniittu. Yeroo nan biyya Yamanii dhufu yeroo nan biyya Yamanii dhufe dalagaa wayii argate gibbii keessa. Asumaanii Arabni kun immoo shamarra laaluun jaallattu shamarri danatanii gibbii kana keessa jiru lafti dukkana. Namichi birrii riyaala 100 Yamanii natti kennee roh dukkaan jib dhaabbateen fuullaan jedhe. Ani immoo reefan dhufaan dhaqii dukkana keessa taa'inaan jedheen ayi haadha koottii bahu ayi rabbi haadha koottii na baafte ayi rabbi gennoota fudhatee dukkana keessa taa'e achi taa'ee boo'ee jechuudha. Namichi achi na dhabee dhaqee suuqii na dhabee suuqii dhaqee na gaafatee na dhabee meerra mucaanan ergadde suuqitti jedhe suuqitti na dhabee ennanni abashaa wayitu fillafiitii mana keenyaa jira na barbaachise yaa abdoo jedhe ennanni jedhe dukkana keessa naa dhufu nan boo maal taatu kunoo namichi gennootan fuudhee dhufee dhaqii dukkana keessa taa'inaan jedheen iyya kutee dhiisuu didala ilmaan qo'icha qoritti shiddebbo achumaan gubbee mataana dhungatee namichi Maalesh naan jedhee afaan wallaaluurraa inni bigaalaa dhaqee harkana qabe dukkaan jechuun isa kana jedhee na agarsiise. Deebinee achiin biyya tuunii kana dhufeen dalagaa shaayee gaawaa gale. Yeroon shaayee gaawaa galee jedhu yaa abda ruux jib dallaa naan jedhe namichaan bira taa'u. Ani immoo hiriyoota isaa guutuu fudhatee dhufeeti. Akkaataa Yamaniidhaa itti dhufte dallaalaa immoo miilaan dhufte naan jedhaa jira seen miila qosa magaajaa kana dhiqadhee dhaqee waan akka jiraa bu'een yaa ammi ala ijiitu min Yaman ilaa kamismishiir dallaa. Wallahi dallaa jechuun waan bunni itti danfifamu beektaa
yaa abdaroo ijiib dallaanaan jedhe hiriyoota isaa fudhatee dhufe ani immoo akkaataatti yamaniidhaa dhufte miidhaa moo dallaalaan dhufte jedhaa jee miira koo dhaqee dhiqadhee jiidhaadhuma sararraa bataan dhaqee walakkaa bu'e yaa ammi ana ijiitu min yaman ilaa kamis misheer dallaal baadayin mushwaar suudiin jedhe eshgoolti kilaasiin jedheniin bakka asumaan harkana qabee geesse dallaa jechuun kana jedhe sibiila fannoo harkoo qabdu wayina agarsiise. Okay, jedheetan qayyabe dallaa jedhan deem dallaa akka hin harkaan banneedha. Otun akkas jedhu xiqqoosi ture yaa abdaroo hojii misimaar naan jedhe. Yaa biifti misimaara keessatti asii beekaree maslaalii kee baddeen kee manaa tolfayaasi. Maslaalii misimaara bittisuudha. Barbaadame achi dhaqee as dhaqe misimaarri jiru biyya raboon. Osoo mana kanaa ta'e misimaaraan argadda asii yoo ammayyuu nan argaa jechuudha. Ilaa kunoo mukatti jira ilaa ammayyuu la. Osoo asiitiin nan argadda kunoo la misimaarri kunooti. Misimaara barbaadee jechuudha dhabeen achi gadi bu'ee ilaaluu taa'e rakkoo isaan kaagalee. Innaa dhufu eshee boo'icha kunitti shidde boo. Laa ilaaha illallah daanfina rakkitee lama maalee jedhee ammas jilban mataa koo na dhungatee obboleessa kootti dabalee kunoo mucaan boo'icha malee baadha dhabeera abdallaa mucaan kunoo hin booje halkanii guyyaa booje nyaata tolfadhu jedhee fuudhii mokoroonii paastaa ruuziidha daqiiqaa qabeenaa fidee teerii qodaadhaan niqatamtu aayilaandii gennoonni biyya keenyaa itti zayitii gabaadhaa bitattutti naa fide teerii itti naqee qodaadhaan niqatudha ennani garama shunkurtaa koo kattafadhee zayitii naa fide jedhee zayitii naa fide jedhee shaamboo mataraa gitte guuta godhisti eshuu haasaa jedhe abi nana beeksawwi akiliin jedheeni afaan sirreeffadhe abdakkaa nyaata tolfadheen beeku asumaan tush naan jedhe kun nyaa qabatee tuqrati na duuka deema na ciigaana duuka deema beektaa amma hin geesse gitu asumaan bakka har'a booda nyaata hin tolfatin naan jedhe nyaata biteessii fidaa nyaata hin tolfatin naan jedhe dhaqeetan suufii mataan miilatti maradheen firaashii koo yaabeetan muddama xireesse du'e nama bakka naa deemsisu banii bar naa shekkaru naariyatuu banii namichi isa naariyatuu miti bakka waan inni itti toleen beeku Abu Yunus jedhamti miskiina bareeddu tokko adiyyaa haadha kosii ergiyyatti adiyyaa 300 naa kenniti reefan biyya suudii dhufa haramni hundinuu akkuma kana kalas jedheetan dhukkuba hundama xireesse nagatuu didee haakimii nageesse marfee hudduu taambaa lama fuudhee kakan dhukkubsatamee akkamitti fayyamare achumaan achi osoo nina duuka cuucummaa ijoolleen koo ilmoon koo si jaallatti maaloodha osoo ni jedhu achi deemee oolaa 770 wajjinan jabala bahe obboleessi koon akkan teessoo jedhee jabala na erge oolaa adiin gara kana fiiga gurraachi gara kana fiiga isaan kanama bahe saadaati deebii naan jedhe amma 9 yoo oolaan fedha ofii deebi'e malee hin jedhu oolaa bishaan koo kanatti baadheen jedhaan duuka deema waan itti jiraama oolaan naan buluu dide wayi rabbi waan itti maasiidhaan dandamuu keessatti godhanii bakka itti Koika achi na deemsiseera namichi na shanyaera oolaa isa keessaa ammaati dhagaa isa amma kanaan fuudhee mataatti gittiin godhe galgala galee abdootu na rukutu malee wanti naaf hin jiru garbuu nyaachuu dide oolaan ani immoo duraan biyya taa'e dhagayeera araba dhaamu kaameraadhaan fa'i nama laalti sobuun hin ta'u jedhame yaa abdoo ishee haazanaa janaa jedhe matrii wallaahi hin jedheniin jenna laa wallaahi jedhe na laalaa wanta jedheen ana fi durbiin jedheen miita jedhe oo yaa rabaa baankoo beektu argadhe jedheen rukuti naan jedhaatti deemee fuudhe afaana marifaa beektu jedheen dhagaa fuudhee gitti bitti godhe dhuftee akkanatti liqimsaadha qabdee darbataa na dha'a kuno na qophaatii na bitti akka kanatti jechuudha geessisee hojjetan jedhe ana akkuma isii duraan se'aa mannoon kan inni naa hin afaa lafa magniifa akkuma isii duraa sana miskinan se'ee bar geesse osoo na rukutu kan silaa na ajjeesu makiinaa na buufate geesse magriibaa akira asfaaltii walakkaadha na buusee nanni asfaaltii irraa maal jira taappi godhaa gisee lama gisee sadii namootaa jiru nama 200 meeqata jalataa maarra ibboo ana rukutee geessee nagatee markasa irratti nagatee taftiisha jechuudha markasa jechuun egaa akka afaan keessaniitti hin beeku markasa taftiishuma guddaa jechuudha ishaaraa guddaadha na buusee achi dhaabaddeetanii lakkoofsa nama tokko malee qabu silkii kan shaafa malee jiru akka ammaa kana waa isaappii himoo jinniin hin jiru asumaanan boo'ichaa kopheetti shidde lafa magriiba
namichi tokko asali mak shorta jette la wallahi me ko shorta abi ma fi jede abi mo fi jede abba ko jese soba duani wallahi duguma wallahi barka abba ko jese na chuma namichi way rufi achi na fude gese mano fi na bulfate akasitti safara kamin turte na jede madina kesa safara kanati nangese achi tina buse achuma na chita ita dalaga gala wer gadde gala reke ani wara jechum biyo